jaalalleen kan kee yaadatti jaalatullee sigatti sirraa jechuun anaaf qormaata kan keessa seenuuni qormaata kan keessa seenuun kiyya waan baay'inaa ta'e jechuudha. Ay nagaan isiniif haa baay'atu obboleeyyan koo akkam nagaa jirtu nagaanii fi jaalalli araarri waaqayyoo iddoo fi kallattii lafa jirtan isiniif haa ta'u obboleeyyan kiyya baga jiraattan isiniin jecha hundumti keessanuu welcome baga nagaan dhuftan isiniin jecha har'asi waan ta'ee yaada ta'ee qabadhee gara keessan dhufee jira yaadni an qabadhee dhufe ammoo yaada muraasa jechuudha hundumti keessanuu namoonni viidiyoo kana daawwataa turtanii kanaan durallee daawwataa turtanis beektu jedhee yaada jechuudha. Kanaafi waa'ee ammas deebii tokkoo fi waa'ee siisterii kiyyaa wal qabatee waan tokko isinitti himuudhaaf dhufe obboleettiin tante ati taatee maalirra geettee maalirra jirtaa attam taate attam gootanii namoonni jettanii deebii qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Obboleettiin tiyyaa yaa dhugaa galanni waaqa haa gahu biyyatti galuudhaa fi tikeettii muruu bichatu noofee jira jechuudha. Innaa tikeettii murame taanaan hin galti. Yaa'u amma mootu yaa'u akka viidiyoon nu dawwalanii nutti agarsiisanitti sadarkaa bareedarra jirti jechuudha. Sadarkaa bareeda jechuun akka inni jalqaba taatu sanirraa bareeda jirti jechuudha. Maaliif achitti illee kenninni tokko tokko illee kennaaruuf jiru obboleeyyan afaan ijoolleen afaan oromoo beekanii wal quunnamsiisanii akka isaan wal ishiin wal faana haasoftu taasisanii jechuudha. Amma yaa'u sadarkaa bareedarra jirti muluutti dhibbatti fayyiteetti yoo jenne soba jechuudha. Innaa dhibbaan dhibbatti qulqullooftee fayyuu hin dandeenye maaliif yeroo tokko ufitti haasoftii ufitti sirbittii ufitti waan garaagaraa taatii jechuudha. Innaa isa san bilisatti hin fayyine jechuudha. Kan ammoo gaafa gara biyyaatti deebite jette akkasiin fayyitu abdii guddaa qabnaa jechuudha. Dhugaa jaaladheetii mitiyan kan boohee jechuudha. Yookiin yeroo darbe viidiyoo darbe keessatti himimmaan kan buuseef jechuudha. Maaliif jennaaniin dhalli namaa tokko hinnaa isheen si waliin jirtu hinnaa isheen si bira jiraatte uumayyuu sitti hin fakkaattu turte garuu hinnaa isin sirraa fagaatte iyya hankee waan ta'eef sitti dhaga'ama jechuudha. Baay'ee isaa sitti dhaga'ama garuu waaqayyo nu gargaaree har'aan nu geettee iyyansa kiyyaan wal qabatee argamtee asiin nu geettee jechuudha. Innaa kanaafi akkasuma namoonni tokko tokko waa'ee obboleettii ishiitii fi gargaarsa tokko isin gaafadhee ture. Yaa'u gargaarsa san irratti ijoolleen muraasni naaf hirmaatanii gimmaasha waan ta'u walitti sassaabee jechuudha. Kaan ammoo itti dabalata maatiinis yoo argatanii maatii harkasii yoo jiraate waan jiru akka ishiin tikeettiin muramtu taasifamuun dirqama jechuudha. Innaa kanaafi obboleeyyan koo hundumti keessanuu yaa'u mudannoo isa kana keessatti na mudate mudannoo kana keessatti waan na mudate isin hima. Dhugaa nama gaafa rakkatte gaafa dhiphinna keessa jirtu firri kan keessirraa fagaate jechuun dhugaadha jedheen. Bakka jechuun gaafa dhiphinni keessa irra jitti dhiphinna wayii keessa seentee jettu yookiin gaafa ati rakkattee jettu firri kan keessi gata sirraa fiiga. Argitee unkaan sanii miti jaalalleen kan kee kan akkamitti akka nabsitti kan akkamitti akka ijaatti jaalattullee sigattee sirraa deemti jechuudha. Gaafa rakkina keessatti taate dhugaa jechuun anaaf qormaata kana keessa seenuuni qormaata kana keessa seenee maatii waliin qormaata kana keessa seenuun kiyya waan baay'ee na barsiise waan baay'ee fakkeenya naa ta'e jechuudha. Kan jaalattu dhabdaa ka qara ganamaa galgala sii dawwalu sirraa fagaata. Gaafati gargaarsaaf namatti dhiyaatu gaafati gargaarsa gaafattu sirraa fagaatu jechuudha. Dhugaa kun waan fillafiitiidhaan samuun torbaan mucayyoon nu jalaa badde kana narra gaheedha. Dhugaa rabbiiti. Innaa namni illee bifa sitti jijjiirata jechuudha. Garuu anaan namni tokkollee nan gargaarre jechuun kiyya anaan eenyullee jabinna kana naaf hin kennine. Jabinna kana kanaaf kenne waaqayyoodha.
akka an jabaadhee dhaabbadhee obboleettii xiyyaaf dhaabbadhee iyyee lallabee wanni jedhu kan na taasise jechuudha. Garuu firri kan kee inni dhugaa rabbiitti amantaa keetti amantaa kan kee irra cimsee jira. Kan musliima taatiin kan kiristaana taatis jechuudha. Dhugaa waaqa kan keetiin addan bahiin waaqa kan kee hin degatiin macheen jechuudha. Waaqa kan keetiin ala kan furmaata sii kennu namni hin jiru. Dhugaa taarikii mudannoo samoona kana keessatti na mudate keessaa mudannoo samoona kana keessatti na mudate keessaa gaafa viidiyoo tokko namoonni si jaalatan namoonni qara si kabajan namoonni qara wantoota garaagaraatiif sitti dhiyaatanii akkamitti akka sirraa fagaatanii viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufa waa'ee kanaatiif jechuudha. Garuu ani obboleettiin tiyya hammana ija si argina jennee hin yaadne ture. Hammana akkam akka isin jirtu hin yaadne ture. Innaa isin wajjin jirtu, innaa isin waliin nyaatte, waliin dhugdu hin beeknu ture jechuudha. Garuu hamma isin irraa fagaattee biyya ormaatitti afaan hin beektu, haasoftee bishaan jettee hin beektu. Sansanidha. Ani ija maatii keessa ilaalaa, ija maasarii keessa gaafa ilaalee bakka maali keessi kiyya imimmaan qabachuu hin danda'u. Waa zawee jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Nama kamiifillee haa ta'uuti. Kanaafi gaafa rakkatti firri kee kan qarassi waliin jiru sirra fagaatu. Dhugaa taarikii kana viidiyoo tokko qabadhee siinii dhufa gaafa sistiriin koo biyya galte isii waliin gaafa isii walii haasawutu jira waan ta'eef taarikii mudannoo nama jaaladhuu fi namni kabaju akkamitti akkana cufee fi narraa fagaate isinitti himutu jira. Gaafa ta'e kanaafi namoonni ammas na gargaaraa jirtu karaa birriitiinis si deeggara jettanii waan garaagaraa jirtan kan yaaddanis kan na gargaaraa jirtanis baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee isin kabaja. Baay'ee naaf jiraadha isinin jedha. Hin hafnu, hin baddu, hin duutu. Jireenyi